yoo baratan beekaa ta'an iyyummaan iyyummaadhaa olii iyyummaa qoonqoo osoo hin taane iyyummaa maaliiti iyyummaa sammuuti wanni ofii wanni uummanni Oromoo inni qabu dachee qaba afaan qaba aadaa qaba sirna qaba amantii qaba galma qaba waliin keenya kana qabnaa jechuudha. Ya Oromoo akka afaan Oromootiin gaggeeffamu, amantiin akka afaan Oromootiin gaggeeffamu, barnoonni akka afaan Oromootiin kennamu, gabaan illee akka afaan Oromootiin bittee hin gurguru. Tokko yaaliin isaan hin goone hin jiru jechuudha. Ammallee herreega akkasii qaban jechuudha. Hawwii akkasii qaban jechuudha. Amantii keessa akka Oromootitti afaantu jira, aadaa jira, jireenya jira, sirna jira. Nama ofiin jallee jiraachuudhaaf waan nu jiraachisuu danda'u jira jechuudha. Egalala ijama hakam, bisa kalbi ama hakam, ubata arami sama hakam, ugufa gelle ama hakam, berbata arik sama hakam. Kuala hakam nakal betul loyal, nakal mal lo adai, kadamu. Yeroo ammaa kana rakkooleen tokko tokko keessattuu naannoo giddugala kaabaa salaaleetti waaqeffattoota akkaataa waggaa 87 bararaa jedhaffaa waggaa jedhaffaa dhageenya waaqeffannaa baa'uu dhiiftan gadi sittiifnaa faa yaada torbabu'aa namni amma mirga amantii fedhe hordofuu odoo qabu waggaa kan namaan jedhaffaa dhageenya amantii kana yeroo balaaleffatan dhageenya waaqeffattoota kana naannoo 49 jira ammayyuu waan sassan mee akkamitti ilaaltu? Akkamitti ilaalu hanga mataan fayyaa qabuun argaminitti qaamni waan fayyaa hin qabneef haga Oromoon sagantaa isaa gubbaarra hanga jiraatti uummanni Oromoo duudhatti deebi'ee heera isaatiin qajeelee dhugaa isaatiin bulutti rakkoon hin bareechuu hin danda'amu. Rakkoo haaraa miti rakkoo arma dura Oromoon hoggaa wal ga'e Oromoo ta'uu isaatiin wanni dubbatu afaan Oromootiin dubbata sagantaa Oromoo ta'u barsiisa amantaa Oromoo kan dur jaarraa lamaan dura baddee wal barsiisa aadaa isaa karaa abbaa isaatiitti deebi'uudha walii hima karaa salaalee waan asina gaafatteefi namoonni immoo akka mootummaatitti bulchiisa aanaa haa ta'u bulchiisa magaalaa haa ta'u ergama amantoota keessatti amantoota kiristaanaa naannoo sun jira san fudhachuudhaan akka amantii waaqeffannaa kun lafa hin qaban waan san tuqecha jira mootummaanis immoo Oromoota wal ga'u shiran irratti yaadanii abaaboo fashanidha jee maqaa isaan hin qabne irratti barreesse akka isaan waliin geenye akka isaan sagantaaf hin gaggeeffanne godhaa jira. Nuti gaa ayyaantummaa nuti akka amantii keenyatti akka amantaa waaqeffannaatti amantaa uummata Oromootti warra lafa kana jala jiru lafee abboota kan keenyaa warra darbasanittis amannee isaaniin dabarree bakka sana geenye waan taaneef kunis ammas akka guddaatti ilaalu mudannoon kun duris ni jira hanga Oromoon
waan isaatitti deebi'ee biyya isaatitti of tahee wal tahee abbaa ta'utti rakkoon kun yoomiyyuu jiraachuu nima mala. Nama karaa mana ofii deemu galuudhaaf mana isaatti deemu tokko mana isaatii fi karaa gidduu dhaabbattee yoo ajjeeftellee yoo hitellee inni mana isaatti galuu waa hin oolleef kanagaa rakkachaatuma obsaan bira darbanii kaayyoo ofiisan galma itti galuu deema san itti galuudhaaf dhaloonni akkasitti hubachuu qaba. Obsee rakkoon tuni rakkoo dhaloota dhuftuu irraa buusuu irratti sagantaan kuni haga uummanni Oromoo jiru dhaloota dhufuuf ilmaatti kan darbu waan ta'eef namni amma jiru irratti wareegama kaffallee duunillee yoo hambisne sagantaa kana Oromoo hafan dhaloonni keenya kan amma hafe nagayaan nageenya waaraa akka jiraatu of ta'ee wal ta'ee jaalala argatee aadaa isaatirratti amantii isaatirratti heera isaatiin qajeelee saba fayyaa qabu hawaasa gaarii hawaasa eebbifamaa akka ta'u nus hawwii waan qabnuuf rakkoon amma jirus mudannoodhaan rakkoo guddaa jennis ilaallu kun kaayyoodhaan dhaloota ilmaatti dabarsuudhaaf waan deemnuuf humaa jee ilaaluu waan kana dhaloonni jabaachuu qabaa waan isaatirratti hidhamus duus dhaloota dhufuun gahuudhaaf dirqama isaa bahu qaban. Emolee ashaa marmaaree akka namaa waaqni sarmaaree. Emolee ashaa marmaaree akka namaa waaqni sarmaaree. Duudhaa Oromoo ta'a qoranne safuu saba keenyaan daganne harkatti barjiidhaa qabanne uumaa fuuma masaan zaganne duudhaa Oromoo ta'a qoranne safuu saba keenyaan daganne harkatti barjiidhaa qabanne uumaa fuuma masaan zaganne. Dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jechuun dhaabbata amantiiti. Dhaabbata waan alagaan Oromoo irraa kalee humnaan cabsite har'a immoo deebisee ijaaruuf ijaarame. Amantii jechuun akka Oromootitti Oromummaa waan ta'eef. Ani abbaa koo caalaa maattuu nama. Oromoo caalaa maattuu nama. Itti amantii keenya jechuun dhimma afaan Oromoo, dhimma aadaa Oromoo, dhimma duudhaa Oromoo, dhimma lafaan galaafeetitti. Oromummaa jechuudha lafaan galafee godhan. Dhimma lafa keenya nu galcha, dhimma saba keenya nu galcha, dhimma aadaa keenya nu galcha, dhimma afaan keenya yoo afaan keenya maaliin ol geggeessite wanni keenya akkuma dhiiga kanaatiif akkuma oksijiiniitti nu fayyada jechuudha wanni warra keenya irraa dhaalle. Oromoo irraa waan san waan aadaa isaa sana waan afaan sana waan adda addaa sana oodhamne Oromiyaa jechuu oodhamne Oromoo jechuu oodhamne akkuma qixxee dhiigaa fi qilleensa dhabnee jaaraa taana jechuudha. Kanaaf dhaabbanni keenya dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa galma Oromoo irraa kalee alagaan diddisan ijaaru barnoota warra Oromoo san barsiisu ayyaantuma warra Oromoo tanaaf walitti hidhee Oromoon akka kormoomu akka gootamu akka moo'u akka wal ta'u godhu gadaa Oromoo saniin ijaaramee dhaloonni kun wal jalaa akka yaa'u naannoo meree akka walitti kuufu godhu hirree fiudaazimii maaloo adda addaa kana ofirraa harcaasu diinagdee warra abbaa Oromoodha. Diinagdee Oromoon ittiin humnuume san ittiin jiraachaa ture san deebisu hawaasummaa Oromoo kaleechaa san deebisuuf ijaaran dhaabbanni keenya jaarmiyaa haqaan Oromoo hojjetu jaarmiyaa of danda'u jaarmiyaa of ta'u kan humna biraa humna ayyaantummaas haa ta'u alagaa irraa hin barbaanne jechuudha. Nurra baree biyya akka kaleessaa jirra boruu akkana jirra
dhaabbanni warroota amantii waaqeffannaa kan ijaarame waaqeffattoota ijaaruudhaaf. Kanaaf namni ijaaramuu Oromoo jibbu walitti dhufuu Oromoo jibbu akkasumas jedhu sani yoo warra qabaatee warra biraa taagalu waltaane abbaan keenya kana kan amantii jechuun akka nutti himatisanii dubbii waaqaa hin jedhamu hin taane amantii dubbii namaati dubbii dhalootummaati. Nuti amantiidhaan waa qorachuu walitti dhufne. Nta waan achiinis hin jiraami ani adaamaa ittiin dhaloota haa ta'e Oromiyaa achi gara olii waan hin jiru gara olii jiraata. Achitti na argu. Ani waaqaaf jedhee kaaba Oromoo dhaloota deebiran dhufe. Dhaloota darbu as dhufee hundi keenya walitti dhufne baga wal agarre isin jedha. Amantii keenya irratti amantiin jireenya. Amantiin sagantaadha. Qajeelfama. Dhalli namaa mataan namaa waan amateetti jiraata. Nu walitti amanna. Sabaleo, Ramaleo, Ramaleo, Karamani Bangladesh, Kakangel Masajid Jabisa, Kaisena Sababaresa, Kaisena Sababaresa. Alagaan Oromoo filattee gosaaf filattee yookaan immoo kutaadhaaf filattee yookaan immoo waan inni qabu afaan dhiifneefiif gadaasaa cabsina yookaan immoo waaqeffannaa dhiifneefiif aadaasaa cabsina hin jenne walumaa galatti Oromiyaa tana cabsan Oromoo wajjiniin jechuudha. Oromoos gosaan odoo hin taane Oromummaadhumaan cabsan jechuudha alagaan. San keessa waan Oromoon ittiin cabee alagaa jalatti kufee keessaa tokko ilaalcha amantiitiin. Amantiidhaan jechuudha. Namni keenya wal'aansoo waan isaatti deebi'uuf godhu sadarkaa adda addaatitti karaa dinagdeetiinis haa ta'u, hawaasummaatiinis haa ta'u, amantiidhaanis haa ta'u, akka lafa kanaatitti akka lafeen abboota keenyaa beektu sanitti itti galuudhaaf baay'ee rakkataa turan jechuudha. Ilmaan miti, ilmaan boojii, ilmaan moggaafataa Oromoo addaan qooduu barbaada. Oromoo gosaa fi kutaa walitti kakaasuudhaaf halkan guyyaa hojjetan kana jinnee isaanii laagartee falfala isaan karaa adda addaatiin akka Oromoon kutaa wal qoodu falfalan akka Oromoon dinagdee qabu falfalan warra Oromoo kanaaf fallee kennu. Kanaaf yaadannoo godhuun shira alagaan karaa ayyaantummaatiinis karaa namaatiinis nu keessatti nu fakkaattee dalagduus ifaa fi kallattiidhaanis alagummaa isheetis beeksisaa ayyaantummaa alagaattis beeksisaa irratti dalagduu qabnaa jechuudha. Moona injifanna irra aannaa jechuudha. Oromoo ta'ee Oromoon akka miidhamu barbaadu hin jiru. Jira? Hin jiru. Namni Oromoo haadha isaa abbaa isaa ani duura jedhee ajjeesu hin jira jedhee yaadu jechuudha. Ani duura jedhee namni haadha abbaa isaa yookaan obboleessa isaa ajjeesu suuraan addaatiin diree jiraachuun qabu nama akkasii. Oromoon waan gabbaru qabu. Gabrichas miti, gabras miti jechuudha. Garbicha waaqas miti, gabra waaqatis miti, waan waaqa namni nama. Nuuma yeroo uummati jira waan duraan sirneechee lafa naqe kanaan walitti dhalli bu'aa malaamaltummaan biraan jiru. Beekan na caalaa dhimma xiyyatti naayimee dhiisiif jiree narraa kana tolu jiru jechuudha. Ani gabbaan qajeela walii galaa gahe waaqni kanuma asuma jira kanuma. Ooluu walii galii baanni immoo abaarsitti bu'uun asuma jira. Rakkoo galte jechuudha. Dhalli teenya abba torbiin teenya. Kanaaf waan biraa bakkeessanii mataa keessatti uumanii boca adda addaa bocanii bareedaa hoggaa jedhan akka inni jiru akka biraa seenee beekaa hoggaan nuun jedhan akka biraa wayii mataa keessatti yaadnee dinagdeellee hoggaa jedhan akka biraatitti akka argatan mataa keessatti yaadnee akka jiraannu sanii nuti jechuudha. Amantii hoggaa ilaalcha waan kana hundaa jijjiira. Ayyaantummaan akkaati waan biraa barattu kee dhiiftee barnoota kee dhiiftee waan biraa akka barattu ilaalchi waan nyaattu waan birratti waan kee dhiiftee waan biraa
akka ati fudhattu si godha malee nama akka keetii kana jijjiiruu hin danda'u jechuudha. Amma banga beelaa beeltate wanni biraa maal taa'e amma wayi rifeensi kun margaami marguu sumatti wacaa ofiitumaa si deema malee. Booda itti deema malee abbaa keekkaatti gargaari eebba argatta. Wal jaalladhu biyya keetti irratti abbaan haati bara Oromoodha abbaa biyyaati. Oromoon gargoota arjaadha jagna saba akkamitti ture haabilee akkasitti ture jiru. Ameen jedhi biitootiin jedha bakka halkan biitoo sitti dhufu maal ta'e sitti dhufu. Maal fuula garaaraan nuti waan ofitti irra deebiin dubbadhu akka biraan walaa duranii hire. Kanaaf waan sassan waan warri keenya ta'e yaadachaa waan warri keenya qabu wal barsiifachaa isaan immoo iddoo kormaa yaadamu kana lafa kana irratti akka nu kormoomsan waan isaan qabatsan irratti abbaa akka ta'an akka wal taanuuf ayyaana yaadannoo Oromoo goona. Galmoonni keenyas namoonni keenyas ayyaana yaadannoo waggaa gootan tumsa walii gootanii dinagdee wal jajjabeessitanii qabatanas ofirraa maqsaa dinagdee keenya irrattis hormaata keenya irrattis abbaa taanee akka jiraannu isin jedhaa jechuudha. Otolle ulen jebe kanamba gadanta beka isa kunne male senani yesan kabu otolle ulen jebe kanamba gadanta otolle ulen jebe kanamba gadanta beka isa kunne male senani yesan kabu. Barnoota uummata Oromoodha kan kaleessa diinni Oromoo irraa diigde Oromoo abbaa fi ilma wal wallaalchise haadha fi intala wal wallaalchise har'a immoo barrii fi gadaan nu kaase akka sila heera keenyatti deebinu wal geenyee akka kanaan jala bultii irraa qabnee sagantaa keenyatti jirra. Barnoonni uummanni Oromoodhaa heera isaa keessaa qabu barnoota sammuu namaa ijaaruu danda'u barnoota yoo baratan abbaa ofii beekuu nama dandeechisu barnoota haadha ofii beekuu nama dandeechisu barnoota sanyiin kiyya eessa hin dhufee eessaa dhufee uummata isaa inni alaqe jedhee nama beeksisuu danda'u barnoota gurguddaa san qabaa jechuudha uummanni Oromoodha. Abbaa keenya wallaaluurraan kan ka'e haadha keenya wallaaluurraan kan ka'e sirna akkamii akka qabnu wallaaluurraan kan ka'e jiruu fi jireenya sabni tokko jiraachuudhaa qabu jiraachuu dadhabneet abbumti barbaade iddoo barbaade gara iddoo barbaadetti nutti fayyadamaatii ture jechuudha kalee. Amantii kaleessa gurraachi Afrikaadhaan lafa godhate irratti abbaa ta'uu dadhabuun biyya kee biyyuma ati irratti dhalatte irratti lafee warra keetii jala dachee warra kanaa lafee isaaniitiin osoo jiru baddaa isaaniitti keeloo isaaniitiin osoo jiru lafti kun keenya ta'uu wallaallee bakka barbaade abashaa quxalli kun kallattii barbaade irraa dhufe mana gamoo barbaade irratti ijaarrate mana kiraa yoo irraa fudhachuudhaan dhaqxe si diduun bakka bultu dhabdee rakkoodhaan diraramuun ishuma sanummoo natti gurguri hojjete kaaree 200 qarshii 100 meeqasitti gurguruun isarratti mana ijaarrachuuf oggaa meeqasitti fudhachuuni maal taanan gatii sagantaa keenyarraa kumne gatii owwallaalle gatii jiruu fi jireenya keenya dhabneeti jechuudha waan biraan qabnu. Barnoota jechuun qartuu sammuu dhala namaati. Kan sammuun namaa kun ittiin ijaaramuu danda'u. Kan sammuun namaa kun ittiin bilchaachuu danda'u. Kan sammuun namaa kun amala jijjiirraa amalaa hanga gochaatitti ittiin fiduu danda'an jechuudha barnoota gaafa jennu. Barnoonni uummanni Oromoodhaa qabu barnoota akkasiiti jechuudha. Barnoota warra keessi beeksisu. Barnoota maal qabaachuu fi maal dhabuu keessi beeksisu. Barnoota quqqama biyya keetii quqqama saba keetii sitti uumuu danda'u. Hundi keenya warri hiree takka qabnu waan ta'aniif hiree tana jabeessinee tiksuun baay'ee murteessaadha. Nama eeguun
amanuu malee jechuun hin ta'u jechuudha. Ija tulluu duubatti arguu qabaa hoggaa jiru. Yookaan uummanni Oromoodhaa iji isaa tulluu duubatti agarti. Ija keessatti agartu hogguu jennu ishee tanaa jechuudha. Maaltu ilaalamaa jennaan sirnaa jechuudha. Sirna kana immoo waliin haa tiksinu haa jabaannu ayyaantummaa warra abbaa Oromoo immoo nama sirna kanaan jiraatee dhaloota ofiillee jiraachisuun waa taasisuun immoo taanee argamu siin jira.